Sirbat laun gasasa. Kan saatiin jalqabda? Hayyee nutti tol. Akka badeen dhumne gibeena hin ceesisu. Akka badeen dhumne gibeena hin ceesisu. Akka obseen teenye maata beekoo yaadoon keenan teessisu. Yaada faadish faarokoo beenuun buna katamaa gaaroo. Ashamia mata bena ashamia damato ashamia mata bena ashamia damato ashamia ligise ashamia kulato ya bifto fandama kareda nasbai akadu ganama naskota damato aba abom bikile dala ke sanjala ya don kera dibe mena fi mimala ashamia ligise ashamia kulato galatoma akan oftu fira sagalee bareedaa qabda eessaa eegaru kun nulleen beekna mee daawwattoonni keenyallee beekuu danda'u waan ta'eef sagaleen kun garuu eessaa dhufeme shaakalteeti moo eenyusi shaakalchiisa haadhatii haadha keeti haati ta'uume sagalee isheen illee qabdidha hin beekna daawwattoonni illee sirriitti ishee beeku tarii namoonni taasisaa miceemuun tun garuu kan eenyuti namoonni jedhan waan jiraniif mee harmeen keenyuun isheen illee sagalee qabdi waan jetteef harmeen weellistuudha miti weellistuu dammitu gabbita intala weellistuu dammitu gabbita dammitu gabbitaati gaa namoonni keessattuu miceemuun tun eenyu tiktok irratti eessaa sagaleen kun namoota jedhaniif deebisteerta tol simbo walaloo tokko nu jalqabdee mi ammallee sun akka nutti nu dabalte garuu natti tola tole barbaaddu urjati barbaada barbaaddaa walaloon jaalatta kanaaf haa dhageenyu ka tole mata duree walaloo koo afaan oromoo afaan oromoodha wareegamaan argame hayyootaaf gootota keenyatu irratti dhume siidaan isaa lafeedha dhiigaan barreeffame tokko tokkoon qubee akka hiikne afaan abbaa gadaa bu'uura waan hundaa baabarree barreessinuu bu'aa haayilee fida caccaba lafee hayyootaa har'a nuuf carraa guddaa daadirree goonnitti dhume dilbii ta'ee nu hunda eenyummaa oromtichaa ibsituu seenaaf aadaa faafaaggee sagalee oromoo falmataan ittiin boonu gaagaraa nu geessi har'aa waan feene yoo sin goonu har'a kan hundaa taatee hayyoon nu sin baratu iyyinee sin bohaarraa hin jiru kan qaaneeffatu jilba aragaatti kufuuf turjumaannis hafeera kaayyoon hayyoota keenyaa galmisaa milkaa'eera laalammata lammii keenyaa qubee ormaa hin leellisin maa mirga keeffannii dhiisi maqaa ormaa ofiif hin baasin namni kee hin tuqamiin naannoo kee naanna'e ilaali oromoo odaa galmaa ta'e hunda caali poolisiidhaan dhaanamaa akka poostaa hin cuqqaalamin qo'ataaf qorataa ta'e sangumaan qottee hin abaaramin sangumaan qottee hin abaaramin baay'ee namatti tolaa qubee afaan oromootiin kan walaloo nu uumte eenyu si leenjise garuu moo durma mana barumsaatti moo mana galteetti illee shaakaltaati walaloo kitaaba walaloo adda addaa nan dubbisa mee fakkeenyaaf walaloo qubee tole qubee afaan oromoo dhiigaan bu'uureeffame qabsoon bara dheeraa isaaf gaggeeffame qubni qalama qabee qubeen barreeffame aabaa caadaa jechuun wanta salphaa miti firiin qabsoo sabaa caalaa waan hundaati kennaa qaroominaa gumaacha dhiigaati dubbiin qubaa sanyii dubbii qubee taatee qabsoodhaan barraa'ee qabsoodhaan dubbatamtee wareegamni guddaan addunyaaf mul'ate warreen duraan turan wanta baay'ee ta'anii roorroo dubbii qubee hunda danda'anii qubee afaan keenyaa nu biraan ga'anii har'a kunoo isaan harkaa fuunee kan kunuunsuu qabu nu ta'uu hubannee aabaa caadaa jennee isumaan barannee isumaan dubbifnee ittinus dubbanne har'a qubee keenyaa nutu harkaa qaba bakkuma jirtanitti walitti lallaba nus dhaloota dhufuuf akka jennu jaba san ta'uu yoon baanne seenaan nu adaba baay'ee bareeda dhaloota dhufuuf
Ati dhaloota dhufu keessa jirta, dhaloota ammaas keessa jirta waan ta'eef dhaloota dhufuuf ergaa dabarsite. Kitaaban dubbisa jetteertaa kan biraa hoomee eenyus shaakalchiisa akkasitti akka qabattuuf moo ofumaan shaakalta? Lakkii kitaabota nan dubbisa. Yeroon dubbisu sanitti immoo daddafee qabachuu nan danda'a. Daddaftee qabatta? Waan argi tokko daddafee qabachuu nan danda'a. Kan biraa keessattuu TikTok irratti immoo gaa shubbisaan namoonni walaloonis sagalee si yaaltaa kanaan alatti immoo akkuma jalqaba irratti egaa shubbisaan namoonni hedduun kan si beekan. Iddoo garaagaraattis deemaa shubbista waltajjiiwwan garaagaraa irrattis. Eenyus si shaakalsiisa garuu? Moo akkasumatti TV ilaalteeti kan shaakaltu? Abbaan koo kan akka na jajjabeessa. Daa'imummaa kiyyaan shubbisa baay'een jaalladha. Kana daa'imummaa irraa kaasee amma asitti yeroo shubbisa jalqabee yaadadhu. Yaadattu? Kanuma shubbistuuf argite? Eenyu si leenjisa garuu? Namni si leenjisu hin jiru moo ofumaan akkas televezyiinii ilaalteeti? Ofumaan. Ofumaan? Viidiyoo eenyu si waraaba? Viidiyoo yeroo tokko haadha kiyya, yeroo tokko immoo abbaa kiyya. Tole, urjiinoo viidiyoo eenyu si waraabame? Viidiyoo akkuma isheen yeroo tokko haadhatii yeroo tokko immoo abbaa kiyya. Abbaan keellee si jabeessa akka hojjettuuf. Baay'ee namatti tola. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan turtii daa'imman ol guddattoota wajjin egaa keessattuu dandeettii garaagaraa qaban egaa dandeettii hedduudha kan isaan keessaa burqu kan isaan keessaa